Jaallatamoo saba Waaqayyoo iddoo jirtan hundumaattuu nagaaf jaalalli Waaqayyo abbaa irraa ta'ee isiniif haa baay'atu. Har'a waan tokko qabadhee isin bira dhufeera. Innis maalidha? Waldaan teennaa guyyaa sadiidhaaf konfiraansii hafuuraa guddaa qopheessiteetti. Innis ji'a 12ffaa guyyaa 4, 5, 6 guyyaa 8 sagantaa qophaa'edha. Guyyaa kanatti immoo keessummaan affeerraman jiru Pastor Mitikuu, Raajii Dabballee fi Faarfataa Saamiidha. Guyyoota kanatti sagalee Waaqayyoo lallabamaa, waaqeffataa fi kadhatamaa, hojiin harka Waaqayyoo dinqiin gurguddaan hin ta'ama. Anis immoo namoota baay'eedhaaf yeroo itti zayitiidhaan kadhadhuuftu jira jechuudha. Kanaaf guyyaa kanatti dhuftanii akka sagalee Waaqayyoo nu wajjin hirmaattan affeerraa isinii gooneerra. Rakkoo kamiyyuu, dhukkubsataa kamiyyuu, haala kamiin keessa illee kan jiru qabatanii dhufuu hin dandeessanii. Nuti immoo Waaqayyo Gooftaa akka hojjetu amannee yeroo isin kadhannu ta'a jechuudha. Waldaa keenyatti namoota baay'eedhaaf kadhannee baay'eef ta'ame baay'een dhugaa ba'aniiru. Ammas immoo warra dhugaa ba'an keessaa immoo tokko isin akka taatanii shakkii tokkoon qabu. Affeerraa isinii godheera. Waldaan teennaa sagantaa guddaa kana yeroo qopheessitu gammachuutti dhaga'ama. Iddoon argama keenyaa immoo warri magaalaa Nageenya keessa jirtanii kan Duwwaa 3 waajjira bishaaniitti gubbaa poolisoonni gubbaa irratti argamna. Waaqayyo isin haa eebbisu hamma guyyaa sanitti sagantaa kan dhuftanii hirmaachuu keessanitti qormaata garaagaraa qopheessuu kan barbaadu humni afuuricha hamaa maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Dura keessan aboo kan ba'u nagaa keessan qabuu kan barbaadu maqaa Yesuus isaati kanaa kaasee kan qabame haa ta'u. Dhimmi keessan raawwatameera. Guyyaa sanaafuun hin danda'amu. Eebbifama waliif sheerii godha. Namoota baay'ee bira naa geessaa sin jaalladha. Eebbifama.